السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله. الفاتحة قالتهما ويوما إسنين جنة أكتب رب سن الرها جالته رب سن الرها قبلوا إسنين جنة نلي ورقة ورق اتفايد مرب نوها تاسيسو إسنين جنة رب نتحاك بچيسو akkasii ustaadowwan erga ganamaa bakka kana taa'anii waa barsiisuu jiran jazaa isaanii jannatal firdawsi rabbi nu haa kaffalu. Qooda gurguddollee rabbi nu haa kennuufi warra addunyaatti bareedu akhiraatti bareedu rabbi nu haa taasisu. Jazaa isaanii hirriba dhiisanii akkasii barsiisuu da'awaa erga adda addaa nu dabarsaa jiran. Wallahi qooda gurguddoo asii rabbi nu haa baasuufi warra dhaggeeffataa jiruufillee rabbi nu haa baasuu isiniin jedha. Akkasii gaa baarakallahu fiikum. Amma gara darsii keenyaatti deebinaa isiniin jedha. Du'aayii booddeerra goona. Gaafii kaleessaa keessa yoo gaafii waan isin dhibe qabaattan itti fufaa kaa baarakallahu fiikum. Namni gaafii qabdan. Yoo gaafii qabaattan jechuu barbaade waan kaleessa qaraane keessa. Ayyee taate bootaanuma sanatti ol baatii madda yookaan harka baasaa yoo warri harka baasaa jiraattan diqqa. Harki dafee dakatanaa nama meeqa keessa harki dafee ol hin ba'u. Yoo isin dhibuu didde immoo baga isin dhibuu didde yubboo yoo isin dhibuu didde immoo baga isin dhibuu didde. Khayr inshaallah. Wah. Ayyee ummu. Ummu maayikiin keessan banaadha. Abshir. Sagaleetu immoo hin jiru. Ayyee. Mee bakka har'a garaanu eenyutu naa hima? Bakka har'a irraa jammarru. Bakka har'a irraa jammarru. Ayyee ummu. Sagaleen kun jiru ustaazi. Amma dhufeera laa amma dhufeera. Sagaleechi gara olii boroo keessa kaa'attanii asiin haasoftuumi. Miti ustaazi ni torkiidha malee. Akkasii. Ayyee. Mee maal jettan? Fakkeenyaaf amma mata dureen nuti jalqabne kuni bakka ba'umsaatii biyya isaatii jennee Maanneen? bakki nu amma jalqabne kuni bakka ba'umsa isaa biyya isaatii jettani miti. Laqaba isaa jenne malee laqaba isaa waan inni ittiin waamamu. Malee makaarija isaa dabarsineera. Makaarija isaa dabarsineera. Bakki ida'amni makaarija waliigalaa isaa meeqa? مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي 17 جنة على القول المختار جتا في لما ردمني أكب بانجا زريجة كل أصور جنة Ishi kudha torba amma inni bakka ba'iinsa isaa 17 isaanii hime miti mata dureen nu dheengadda amma barannee fixne kun. Amma naagalee. Inni nuti immoo lagedduu kana laqaba jennee qara'aa jirru kun immoo laqaba jennee nuti nu qara'aa jirru kun immoo 17 miti inni kun 17 ga'u laqabni isaa. Gatii walitti deebi'ee. Walitti daddabale inni kun.
Maaliifi qubee morma keessaa ba'u morma keessaa ba'u qubee jahatu ba'a. Makaarinyi immoo sadii. Makaarija sadan inni tokkotti lakkaa'e. Fakkeenyaaf inni alqaamni warra mormaa jedhe. Kanaafuu wal jala galche waan ta'eef alqaamni wal jala galche. Inni nu amma barachuu deemaarru immoo mata dureen nu amma barachuu deemaarru baabu sifatul huruufi. Sifatul huruufi jedha. Kanuma nama hundaatu akkas jedhaa. Mela asii kana naa dhufuu didda. Anis Baabu sifatil huruufi jedha. Aappii bakka kana keessatti aappiin tokko tokkoon qabu. Achi darbee su'aal kam huruuful jawfi jedha. Tokko immoo kitaabni tokko immoo kam huruuful jawfi jedha. Kaan immoo baabu sifaatil huruufii jedha. Kana keessatti waliin dhabuu jechuu barbaadeeti. Miti tartiiba nutti ka'anne amma fakkeenyaaf yoo battannee ofii keenyaa silkiin al tokkoon battana laama kan kun adda addatti siin qoodaa yoo irraan gadee isaatti ilaalle immoo baabul huruufiidha. Sirriidhuma. Ayyee ishi. Kan nama biraa namni faallessu hin jiru. Isin quraanarra isin aappiidhaa ustaas. Laa kitaaba lachuu jira. Aappiinis jira kitaabnis jira. Akkam jedharee kitaaba keessanirra. Baabu sifaatil huruufi jedha. Bakkaatti nama bakka. Kan nama biraa kan namni sin duraa faallessu hin jiru aappiin. Siisan ol ba'aa cufaa lakkoofsatti san ol ba'aa cufaa jiru. Ijoollee ol ba'aa cufaa nama ilkaan fuulduree hin qabne nu fakkaata arti. Waan manguddoo nu gootan. Akkasii lafti qeerroo duwwaadha. Manguddoo maamilii gootan namni to'atamte manguddoo ofiin hin jedhume namni to'atamte bakka waa fudhachuu irratti duwwaa manguddoodha malee bakka waa fudhachuu duwwaa irratti iyyuu manguddoodha jedha malee. Anu harka isaa adii kanaatu hin qabaadde achi goreera. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي مفتاح التجويد قد لما فاقني جرا اسنين جدا باب صفات الحروف. باب صفات الحروف جنان باب صفة حرف وني صفات وصف الحروف حرف وني أريدني صفات حرف وني صفات جتون صفات عارضة جرا صفات قوية كسر حجرا صفات لازمات جرا إذا كان ولو مال ألا صفات عارضة كقوية كسر صفات لازمة كيروهن تسلزمتها وجتون akka bifa namaa amma bifti namaa kun adii jechuun diimaa jechuun gurraacha jechuun irraan baa nama kanarraa hin bahu laazimaa jedhamanni kun. Aaridaa jechuun akka qallachuu namni kun yeroo tokko tokkoon qallata yeroo tokko tokkoon furdata aarida jedhamanni kun sifa aaridaa jedhama waan guyyaa keessa dhuruuf. Fakkeenyaaf inni kunis immoo ka quraanaa keessattis immoo yoo addeebinu sifa akkasii qabaataa jechuudha. Sifa akkasii qabaata. Sifa laazimaa fi sifa aaridaa qabaa jechuudha. Ka guyyaa keessarra dhufuu fi ka isa lazzamee taa'u jechuudha. Amma takraararaa yoo fudhanne laazimaadha. Yeroo hunda gadhiisu. Fakkeenyaaf amma yoo ummati immoo
qalqalaa yoo fudhanne harfii qalqalaa jechuudha akka qooyi yeroo hunda qalqalama sukuuna ta'ee haa dhufu dammaa ta'ee haa dhufu fataa ta'ee haa dhufu yeroo hunda qalqalama jechuudha. Kanaafuu sifaata aaridaa fi sifaata laazimaa jechuudha. Raa'iin ammas takraara ta'uun yeroo qaraan keessatti min rabbi takraara jechuudha. Isiin kun sifaata laazimaa jechuudha. Waan isa lazzamee taa'uu jechuudha. Akkasiga su'aal gaafii masifaatu sifaata jechuun immoo maanni jettaani sifaata jechuun maannidha jettaan jawaab deebi sifaata jechuun immoo deebi hiya isiin immoo lugatan lugaatti maqaama bishay'in minal a'raadi jedhe kunudha maqaama waan dhaabbate bishay'in shay'ii tokko waan dhaabbate minal a'raadi a'raada garaagaraarra jechuudha. Waan garaagaraarraa waan wahiin dhaabbate shay'iidhuma tokkoon waan dhaabbate akka fakkeenyaaf ilmii namni kun ilmii qaba sifa isaati namni kun qabeenya qaba sifa isaati jechuudha waan guyyaa keessa isarra dhufe jechuudha maqaama waan dhaabbate bishaan shay'iidhuma tokkoon waan dhaabbate wasfii jechuudha. Akkamas immoo gurraachinaa namtichi kun gurraacha sifa isaati inni kun laazimaa jedhama. Wasxilaahan jennaan immoo isxilaaha ahlal ilmiitti jettaan isxilaaha ahlal ilmiitti immoo keefiyyatun keefiyyaa tacridu lilxuruufi tacridu ka dhuftu jettaan lilxuruufi jennaan immoo harfiirra ka dhuftu tacridu ka dhuftu lilxarfi harfiirra ka dhuftu inda xusuulihi yeroo argamuusii yeroo qubettiin sun argamtu ka isiirra dhuftu fil makhraji makhraja keessatti yeroo isiin dhuftuyyuu bahiinsa keessatti yeroo dhuftu waan isiirratti argamu sanaan sifaa jennaan jedhe min jahrin akka jahrii gochuu jahri jechuun ol qabuu jechuudha jahriin ol qabuu argitanii wama tokko yeroo quraana qaraatu ol qabdee qara'uu jechuudha qubecha sana yeroo baatu wa hamsin akka hamsiifaa hamsiinoo ikhfaa dhoksuu jechuudha qubee yeroo baaftu dhoskitu jechuudha wasfii isaatinni kunis wa shiddatiin ammas immoo shiddaa jabeessuu jechuudha shaddaan immoo quwwaa jabeessuu yeroo qubecha sana baaftu jabeessitee baaftu maalirratti argamaa ragaalaa qubee bahuu sanarratti iyyuu maaltu argamaa shiddaan argamaa yeroo makhraja irraa bahu bakka isaatii yeroo bahu sana iyyuu argamaa jiraa jedhe warakaawatiin ammas immoo rakaawaan immoo yeroo qubecha sana baaftu laaffiftee baasuu faallaa shiddaa rakaawaa faallaan hamsii jahrii kanaafuyyuu akkasii jennaan inni kun sifaata jechuun sifaata laazimaa fi sifaata aaridaa qabaa jennee jirra. Kanaafuu wagayri dhaalika waan kana malee jirutu nu dubbatamaa jedhe waan rakaawaa shiddaa hamsii jahrii malee jirutuyyuu nu dubbatamaa jedhe. Isiin kun immoo wanni kana malee jiru maaltu jira sila kana malee akka qalqalaa akka infitaahaa ismaataa waan kana malee jiru jechuudha. Kanaafuyyuu harfitti shiddaa kun shiddummaan isii yeroo baafamu jabeeffamuun sun wasfii isiiti jechuudha. Wasfii isiiti qubettiin sun. Kanaafu maal jedhe egaa keefiyyatun akkaataa tacridu dhufu lil harfi harfiirra dhuftu inda husuuli yeroo argamiinsa siidha. Yeroo isiin argamtu fil makhraja keessatti yeroo qubettiin sun bootaa isiirraa baatu keessatti waan irratti argamtu jedhe. Min jahrii wa hamsin jahriirraa wa hamsin hamsiirraa wa shiddatin shiddaarraa wa rakaawatin rakaawaarraa wa gayri dhaalika waan kana malee jiru. Wa asitti immoo sifaatuma kana qoodani jarri tokko sifaatuma kana qoodanii sifaata
gara qoodaa lamaatti qoodan sifaata qismun lahu diddun wa qismun laa didda lahu. Argitanii qismiin tokko sifaanni tokko diddii qaba, sifaanni tokko immoo diddii hin qabu. Jarri immoo maal laalanii qoodaa jiran? Alhamsu aljahru wa didduhu aljahru wa didduhu alhamsu jennaan. Jaariidha faallaan jaarii hamsiidha. Washiddatin faallaan isaa immoo rakaawaadha. Inni kun waan diddii qabu faallaa waan qabu jechuudha. Akkasuma sifaanni kunis 17. Shani diddii isaa wajjin meeqa walitti? 5 faallaa isaatii wajjin meeqa? 10. Argitanii 7 immoo diddii hin qabu jechuudha. 7 immoo faallaa hin qabu jechuudha. Amma tafashiin faallaan qabu, qalqalaan faallaan qabu. Matuma isaatti of danda'e qalqalaa jedhama. Asitti immoo maal jennaan? Wadii aljahruu jahariidha. Jaharii jechuun ol qabuudha miti. Faallaan jaarii immoo hamsiidha, gadi qabuudha. Hamsiin immoo gadi qabuudha. Muqaabalaa walii deemtii jechuudha. Washiddatun shiddaadha. Faallaanis yoo rakaawaa. Rakaawaa jechuunoo gadi qabuu. Argitanii laaffisuu warakaawaan rakaawaan laaffisuu. Shiddaa jabeessitee baaftaami. Kanaa jennaanoo rakaawaan immoo gadi qaba laaffifamee bahaa jechuudha. Amma qubeen shiddaa keessatti argamu rakaawaa keessatti hin argamu. Qubeen jahrii keessatti argamu hamsii keessatti hin argamu. Kanaafiyyuu faallaa waliitii jedhe jarri kun lamaan. Kanaafuu inni akka immoo safiirii faallaan qabu. Inni akka qalqalaa faallaan qabu inni immoo jechuudha. Qophuma isaa jiraa jechuudha. Gurruma keessa yaafadhaa isiniif galaasuutumaan. سؤال قافي كم صفات لازمة للحروف صفت لازمة جتون مول الحروف حرفي لا في موميقا أجد صفات لازمان للحروف حرفي لا في موميقا أجد صفات لازمة 18 صفة 18 صفة تكون له صفة ميقا صفة كل سديتي 18 صفة صفة كل سديت قبل وصفي كل سديت قبل صفان لازمان يجد وهي اسم مو الجهر جهري ده جهري جتون ما نيكان القبو قبتشسن القبني باسو والحمس hamsiidha. Hamsiin immoo waan inni kaan gadi qabanii baasu gadi qabu. Washiddatu jabeessuu jennu. Warra kaawwatu laaffisuu jennu. Argitanii rakaawaan laaffisuu. Wattawassutu tawassuxa gochuudha moonni kun. Tawassuxa jechuun immoo akkam jedduu rakaawaatii fi jedduu rakaawaatii fi jedduu shaddaatii waan bahuun iyyuu tawassuxa jedhama inni kun jechuudha. ماشي. والاستعلاء استيلاء جتون مماني لا استعلاء جتون يرو عرب الفوتي قرأو الفوتو جتون لا استيلاء نس الفوتو كيسو واقب دقا فردسو ويقب دي استيلاء غافين لا استعلاء فردسو قبدي وانتتين يرو فودا مكيس جدا مكيسات. ايشي اتبودا مو استيفال argitanii istifaala. Eeshi istifaallo istifaalli immoo faallaa maaliiti? Isti'laat inni immoo maanni gadi qabu istifaala inni immoo gadi qabuudha. Eeshi inxibaaqoo yeroo qubecha sana dubbatan walitti afaan buusuu inxibaaqa jedhama. Afaan walitti buusuu. Eeshi wal iftaaxu ammas immoo iftaaxa jedhama. Inni kunoo yeroo qubecha sana dubbattu afaan banuu xiqqoosi afaan walirraa banamuu jechuudha. Eeshi wal izlaaqu
Izlaaqa jechuun inni immoo yeroo qubecha sana dubbattu afaan wal tuquu yookaan wal mucuceessuu qubechi sun izlaaqa jechuun akkas. Wal ismaatu ammas immoo ismaata jedhama. Ismaata jechuun callisuu yookaan hafuura dhoowwachuu. Ishee wasafiiru safiirii safiiriin homaanni inni immoo sagaleetti yeroo qubechi baafamu san seeskuumu maal jedhama isiisan argitanii sagalee akka seeskuusan san safiirii jechuun isiisan. Wal qalqalatu qalqalaadha. Qalqalaan immoo qubecha sanas yeroo qubecha sana baaftu keessatti furdisuu yookaan qalqalaa gochuu furdisuu akkasumatti immoo taharruka argachuudha. Fataasa ta'ee dhufu dammaasa ta'ee dhufu kasraas ta'ee dhufu. Walliinu jettaan ammas immoo walliinu laaffisuu jettaan inni kun immoo laaffisuu liin jechuun laaffisuu. Wal inhiraafu inhiraafa gochuu inhiraafa jechuun dabsuu jechuudha. Inhiraafa jechuun dabsuu bakka qubechuma sana yeroo baaftu sana keessatti dabsitee baasuu. Ishi wattakraaru ammas immoo takraara gochuu qubecha deddeebisuu ila qubechuma sanatu yeroo bahee qara'amu keessatti deddeebisuu san deddeebisuun isaa sun maanni wasfii jechuu akka raa'iifaa. Ishi wattafashi tafashii ammas tafashiin jechuun qubecha sana yeroo baaftu faca'u afaan keessa faca'u akka shiin tafashiin shiiniin duwwaa irratti argama. Kunoola qubechi faca'u. Ishi istixaalaa ammas immoo istixaalaanoo dheeressuu argitanii istixaalaa dheeressuu akka qubee maali bood kunoola bood jechuu irratti argamu jedhe. Harragaa qubecha 15 sifaata 18 dubbannee jechuudha. Sifaata 18 kan ammoo ganaa tokko tokko nuufida bal'ina isaatiin ganaa nuufida. Asirratti akeekkadhaa darbaa isiniin jenna. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Waan ulfaatu fakkaata malee hin ulfaatu xiqqoo si qabaa sin bareechaati haga dandeessanii qaba. Dhageessanii haga dandeessanii qaba. Laafaa isaati. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم. ربي إسني هكذا إسنا بدأسو إسني جدا ربيني تبارك إسني فاتاسيسو إساسي أرجع نماتي قرأتورتا كم قرأتا هند سا كما كيسان ولدت إسني أكابو أو دبريد ربي إسني أباسو الدنيا تس آخرات والربريد ربي إسن هاتاسيسو إسني جنة ما شاء الله تبارك الله أستاذ أبو حفصي إسني اللي أنحارف وبغنا قاعد نفتن إسني جدا xiqqoo siigaa hangama kiyyaana shamarran raawwadhe ustaada Abu Hafsiin maayikii isaanii banatanii du'aayii haa kadhatanii isiniin jedha. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.